Odujo manni marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo ariifachiisaa naannoo Amaaraatti manni marii ministeerotaa qajeelchee raggaasise. Marii biyyaalessaa adeemsifamuuf jiru irratti Oromoon dantaa isaa sirnaan akka eegsifatu hayyoonni gahee isaanii baachuu qabu jedhame. Qondaaltonni waraanaa Niger pirezidaantii biyyattii duraanii Mohammad Baazuu yakka biyya ganuutiin himachuuf akka ta'e beeksisan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma guyyaa keessaa sa'aatii 6 ta'eera ETV afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan sa'aatii kanaa isinitti himna. Yaa'iin 19ffaan ministeerota Afrikaa jijjiirama qilleensaa irratti Finfinneetti taa'amaa jiru. Yaa'ii jijjiirama qilleensaa idil addunyaa COP28tiif sagalee Afrikaa akka guddisuu qooda olaanaa qaba jedhameera. Jijjiirama qilleensaa qabeenya uumamaa Afrikaan qabduu fi faalama qilleensaa irratti biyyoonni Afrikaa hunduu hojjechuudhaan Afrikaanonni gahee isaanii baachuu akka qaban dhaabbata mootummoota gamtoomanitti daayireektarii jijjiirama qilleensaa Afrikaa hubachiisaniiru Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. Yaa'iin 19ffaa ministeerota Afrikaa jijjiirama naannoo irratti Finfinneetti taa'amaa jiru kun Afrikaanonni rakkoo naannoo isaanii irratti mudatu hiikuudhaaf carraa ofiif qaban akka fayyadamanii fi waltumsaan akka hojjetan kaayyeffamee taa'amaa jira. Yaa'ii waggaa lamaatiin taa'amu kana bara kana irratti biyyoonni Afrikaa sagalee tokkoon addunyaa irratti gama jijjiirama qilleensaatiin dhiibbaa uumuuf akka kaayyeffatan sirna saaqinsaa yaa'ii kana irratti kan argaman ministeer deetaan ministeera pilaanii fi misoomaa Sandaqoon Dabbabee dubbataniiru. It is imperative that we design our national action autonomously, avoiding external imposition and seeking partnerships that focus on collaboration rather than assistance. Dhimmi jabaan nuti walii galuu qabnu akka Afrikaatti bilisummaadhaan karooraa fi ejjennoo wal fakkaataa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti qabaachuu qabna. Dhiibbaa Afrikaa alaa nutti dhufu ofirraa qolachuu qabna. Jijjiirama qilleensaa irratti nutis of dandeenyee hojjechuu qabna. Biyyoonni guddatan mallaqa deeggarsaa taasisanis itti amananii akka deeggaran gochuu qabna. Dirqama isaanii akka ta'e itti himuu qabna. Waliin hojjechuu isa jedhutti amanuu qabna. Fakkeenyaaf muuxannoo Itoophiyaan ashaaraa magariisaatiin biqiltuu biliyoona 25 dhaabde ilaaluu dandeenya. Kana hundi keenya irratti hojjechuu qabna. Our Green Legacy initiatives, which surpassed its ambitious target by planting 25 billion seedlings. Yaa'iin ekspertootaa guyyaa sadiif taa'amu kun gabaasa raawwii yaa'ii 18ffaa dhaggeeffachuudhaan hanqinootaa fi cimnootaa gama jijjiirama qilleensaatiin Afrikaa keessatti baroota darban mudatan irratti ni maratus jedhamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti daayireektarii dhimma jijjiirama qilleensaa Afrikaa aadde Roos Moobaaza Afrikaan rakkoo hammaataa keessaa ba'uudhaaf yaa'ii kanarratti dhimmoota sadirratti walii galuu fi waltumsuu qabu jedhan. Climate change continues to pose a profound threat to our nation states. Jijjiiramni qilleensaa itti fufiinsaan yaaddoo Afrikaanotaa ta'eera. Kana qolachuuf tarsiimoowwan biqiltuu dhaabuu, kunuunsuu, qabeenya uumaa itti fufuu qabna. Maallaqa damee kanaaf barbaachisu sakatta'uu qabna. Deeggarsa osoo hin taane itti amananii maallaqa ramaduu qabu. Biyyoonni guddatanis lammaffaa qabeenya Afrikaan qabdu albuuda hedduutu jira. Garuu Afrikaanonni sochii investimentii nuti taasisnu xiqqoodha. Kana fooyyessuu qabna. Sadaffaa faalama naannoo akka Afrikaatti nutumti geessisaa jirru xiqqeessuu qabna. Yaa'iin ministeerota Afrikaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti waggaa 2 mari'atu kun dhiibbaa guddaa ta'e akka addunyaatti fiduu baatus erga bara 1985 hundaa'ee as qabeenya addunyaa qixa fayyadamuu dhabu. Kanaafis Afrikaanonni yaa'ii itti aanuuf humnaa waloo kan itti horatan akka ta'e dura bu'aan Itoophiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataa jiran daayireektarri olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Itoophiyaa Dr. Geetaawun Gaarrada'u. ሐሙስና አርብ
ዋናው የሚኒስትሮቹ ጉባኤ kamisaa fi jimaata dhufu yaa'iin ministeerota biyyoota Afrikaa ni geggeeffama. Yaa'iin 19ffaa kun rakkoo jijjiirama qilleensa Afrikaa furuuf carraa jiran bal'isuu fi waltumsa cimsuu mata duree jedhuun geggeeffama. Yaa'ii kanarratti murtee fi ejjennoon Afrikaa jijjiirama qilleensaa irratti qabdu ni ibsama. Biyyoonni Afrikaa yeroo kamiyyuu caalaa waltumsuudhaan dhaabbilees ta'ee biyyoota guddatan irratti ejjennoo cimaa ni qabatu. Yaa'iin jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 28ffaatiif sagalee cimaa Afrikaa ni dhageessisu. የአፍሪካን አቋም የአፍሪካ ሚኒስትሮች ወጥ አቋም ይዞ የሚሄዱበት ነው የሚሆነው። Yaa'iin ministeerota biyyoota Afrikaa ekspertoota hirmaachise kun hanga roobiitti taa'ame kamisaa fi jimaata ammoo yaada murtoo ministeerotaatiif akka dhiyeessu sagantaan ba'e ni mul'isa. Bara bajataa 2015tti oomisha bunaa gabaa alaatiif ergamerraa galiin doolaara miiliyoona 1.3 olii argamuun himameera. Qulqullina bunaa alergii maqaa biyyattii gaarii kan argamsiisu waan ta'eef alergii bunaatiif qonnaan bultoota irraa eegalee qooda fudhattoonni hundi qulqullina bunaatiif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuu akka qaban ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee himaniiru. Hawwii Taaffasaa dabalata qabdi. Bunni diinagdee biyya tokkoof murteessaadha. Oomishtoonni bunaa buna qulqullina isaa eeggatee gabaa addunyaaf dhiyeessuun sharafa alaa biyyattiif argamsiisuuf fayyadamummaa ofii isaaniis mirkaneessuuf hojjetamuun dhimma murteessaadha. Pirezidaantiin waldaa alergitoota buna Itoophiyaa Dassaalenyi Jannaa adeemsa raawwii bunaa alatti erguu keessatti hanqinaalee mul'atan jiraachuu eeru. Qonnaa bulaarraa jalqabee amma wadabii ga'utti rakkooleen tokko tokko kan ka'an jiru. Qulqullina bunaa irratti rakkoon jiraachuusaa faayinaansii ittiin raawwachiisuu danda'an yeroodhaan argachuu dhabuu kan fakkaatan akkasumas immoo gatiin buna biyya alaa keessatti baay'ee ol ka'aa inni biyya alaatti ittiin inni gurguramu baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef kisaaraadhaan gurguruun rakkisaa waan ta'uuf warri buna dhiyeessanis warri buna biyya alaatti erganis yeroodhaan gabaatti dhiyeessuu akka hin dandeenye hubatamee jira. Akkuma kaasuudha yaalii godhe qulqullina bunaa irrattis rakkoon uumamee jira. Karaa seera qabeessaan taaneen immoo buna gara naannoo bakka biraatti geessuun biyya keessattis immoo gatiin bunaa biyya keessatti gurguramu akka inni baay'ee ol ka'u taasisuudhaan dhiibbaa immoo bifa kanaatiin ekspoortii irratti akka inni fide waan akkasii ka'ee jira. Hanqinaaleen kunniin furuufis qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu irratti hojjechuun murteessaadhas jedhu. Akka biyyoolessaatti istiraateejiin yookiis immoo tarsiimoon haalan ittiin taa'uu qabu hojjechuun barbaachisaa akka ta'ee fi kanaaf immoo galtee kan ta'an ragaa barbaachisaa ta'e qaamni dubbiin ilaalu bunaaf shayii Itoophiyaa waan kana bunaaf shayii fi ministeera qonnaa abbummaadhaan fudhatanii warra as keessatti qooda fudhatan amma gadiitti hirmachiisanii akka biyyoolessaatti hojii yookiis immoo karoora bara 2016 kana galmaan ga'uudhaaf kan dandeessisan rakkoo malee akka hojjetamuu danda'u yookiis immoo rakkoo jiran kan akka salphisuu danda'u gochuudhaaf. Mootummaan damee daldala alaaf furtuu kan ta'e manufaakcharingii irratti alergitoota bobba'an jajjabeessuuf sharafa alaa daddabarsuuf dirqama 70-30 irraa gara 50-50tti fooyyessuunsaa ni yaadatama. Hojii geggeessaan dhaabbata alergii bunaa Mulaagee Mustafaa Awwal sirreeffamni kun qonnaan bultootaafis ta'ee nuuf faayidaa olaanaa kan qabuu fi alergitoota kan jajjabeessudha jedhu. 30 የነበረውን ካብላሉት በኋላ ወደ 70-30 kan ture baankii biyyaalessaa waliin mari'achuun gara 50-50tti taasifamuun waan bareedaa waan ta'eef caalmaatti alergitoota kan jajjabeessu waan ta'eef birrii isa irraa argatu oomishaalee garaagaraa biyya keessa galchuuf qonnaan bulaafis ta'ee nuuf faayidaa olaanaa kan qabudha. Bunni qulqullinni isaa haala nama gaddisiisuun hir'atee jira. An waggaa 48 buna erguu irratti bobba'eera. Yeroo ammaa gatiin bunaa fi qulqullinni isaa akka sirratu ni yaada. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee bara 2016tti karoora alergii bunaa qabanne milkeessuuf boqonnaa jalqabaan qulqullina irratti hojjetamuu kan qabudha jedhu. የ2016ን
እቅድ ለማሳካት ይሄ ቀድሞ መሰራት አለበት። ቀድመን በዚህ በመጀመሪያው ዝግጅት ምዕራፍ ላይ ማሳካት በረኩመ ለማፊ ኩደጃቲ ከሮራ ኬኛ ሚልኬሱፍ ዱርሲኔ ቦቆና ቆጲ ጀልቀባ ኬኛን dhimmi qulqullina bunaa dabaluu irratti hojjetamuu kan qabudha. Bara kana doolaara miiliyoona 1.7 argachuuf karoorfannee jirra. Kanas xiyyeeffannoon yoo hojjenne kana caalaa hojjechuu dandeenya. Bunni ooyiruu qonnaan bulaa irraa eegalee qulqullinni isaa ilaalamuu qaba, irratti hojjetamuu qaba. Qulqullinni bunaa maqaa biyyaa kan waamsisu waan ta'eef osoo bakka sanaa hin ka'in achitti ilaaluudhaan buna sadarkaa isaa eeggate dhiyeessuu qabna. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo ariifachiisaa sagalee caalmaan raggaasiseera. Manni marichaa walitti qabaa boordii fi miseensota boordii qorataa labsichaas raggaasiseera dabalata qabna. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii lammaffaa marsaa ja'affaa kaleessa taa'een labsii manni marii ministeerota hagaya 28 bara 2015 labsi qorachuun raggaasiseera. Barbaachisummaa labsichaa ilaalchisuunis mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'aan mootummaa Tasfaayee Beeljigee ibsa kennaniiru. መከላከያ ሰራዊታችን ተጠቃ ሳንገደግድ ወደ ጦርነት ገባን humna ittisaa keenyarra miidhaan gaheen osoo hin jalanne gara waraanatti seenne ammas rakkoo akka biyyaatti mudate adeemsa seera idileedhaan kan furamuu miti. Rakkoo kana keessaa bahuu fi labsiin yeroo ariifachiisaa murteessadha jennee mana kanaan murteessineera. Labsiin yeroo hatattamaa kanaan duraatis ergama isaa haalaan bahateera. Mootummaan dhibee siyaasaa mudate kana yaaluu fi fayyisuu qaba jennee amanna. ብሎኮ መንግስት በጽኑ ያምናል። barbaachisummaa labsichaa fi ibsa dhiyaate hordofuun miseensonni mana marichaa yaada fi gaaffilee garaagaraa dhiyeessaniiru. Labsiin kun labsii yeroo isaa eeggatee fi labsii barbaachisaadha. Labsiin yeroo muddamaa kan inni labsamu kanaaf yeroo ammaa kana diigumsa mootummaarra darbee jibbiinsi dhuunfaa waan babal'atee jiruuf gorsarra darbamee yeroo dheeraadhaaf of ijaaraa turuunsaa fi xaaleeyyiin kun ni beekama jechuudha. ከውጭ በሚፈስ ሀብትና ፕሮፓጋንዳ qabeenya fi olola alaa galuun humnoota badii biyya keessa jiraniin biyyi dhiigaa jirti. Uummanni dhiigaa jira, madaa'aa jira, du'aa jira. Rakkoo kana adeemsa seeraa idileedhaan furuun waan hin danda'amneef labsii yeroo ariifachiisaatiin ala filannoon biraa maaltu jira? mammaakaka gabaasa sobaa akka manni kunis qabatee hin deemnee fi kan miidhamaa jiru shawabaa keessatti aanaa bosatii fantaallee jidduu kana yeroo amma hundi fiinxaaleeyyii naannoo amaaraa keessatti rakkoo uumaa jiru kana ummata keenya akka hin qotanne akka qeerraa buqqa'u kan gochaa jiru humna fiinxaaleeyyiiti malee namni tokko sababa eenyummaa isaatiin kan buqqe waan hin jirreef kana akka manni hubatu fani galatooma. Qotamaa ህዝብ እያገቱ መንገድ እየዘጉ karaa cufaa ummata ukkaamsaa warreen jiraniin saamtota yoon jenne maal jennaarree maqaa biraa qabu. Kanaafuu labsiin yeroo ariifachiisaa barbaachisaa miti yaanni jedhu nama nageenya biyyaa barbaadurraa hin eegamu waan ta'eef sirrii miti. Gaaffilee dhiyaataniif ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Xeemootiyoos ibsa kan kennan yoo ta'u wixinee labsichaa irratti mariin bal'aan erga gaggeeffamee booda labsiin yeroo ariifachiisaa sagalee mormii 16 sagalee callisaa 12 fi sagalee caalman ragga'eera. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa kanaan walitti qabaa boordii qorataa labsichaa fi miseensota boordichaa muuduun raggaasiseera. Godina Shawaa Lixaa Naayijeeriyaatti lagni Awwaash guutee dambala'uun qonnaan bultoota abbootii warraa 657 maatii 8,000 fi 156 qeerraa buqqisuun qabeenya irrattis miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu waajjirri buusaa gonofaa godinichaa beeksise. Lammiileen gandoota aanichaa balaa kanaan buqqaan waan nyaatan uffataa fi meeshaalee qulqullinaa akkasumas bishaan qulqulluu dhabuun rakkachaa jiraachuun isaanii himameera. Loon isaanis marga dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamuu himaniiru. Bulchiinsi aanaa jiree fi waajjirri buusaa gonofaa godina Shawaa Lixaa itti dhiyeenyaan hawaasa balaa kanaan buqqa'ee gargaaruuf tattaaffii taasisaa jiraachuunis himameera. Ta'us garuu tattaaffii taasifamuun rakkoo hamaa mudate kana guutummaan guutuutti qolachiisuun akka hin danda'amne heerameera. kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nuu kennuuf riippoortarri keenya Muktaar Abdallaa toora irratti argama.
Muktaar akkam oolte mee balaa ga'ee fi tarkaanfii fudhatame yookaan immoo balaa mudate kana qolachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame maal fakkaata odeeffannoo qabdu nu biraan ga'uu dandeessa. Tole galatoomii taammanee egaa lagni Awaashii waggaa waggaatiin yeroo baay'ee yoona kana guutee lammiileen akka naannoo kana jiraatan akka buqqaan waan haaraa miti jechuudha waan yeroo yerootiin mudatudha. Kana qolachuuf abbaan taayitaa dhangala'aa laga Awaash hundaa'ee yeroo baay'ee hojjechaa turuun isaanii yaadatama jechuudha. Bara kanas egaa gaafa guyyaa 5 ji'a 12 bara 2015 lagni Awaash guutee kaanaaliin yookaan immoo bo'oon lagicha irratti hojjetamee ture jigee lagni Awaash dambalee lammiilee hedduudhaas aanaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ejereetti kan inni buqqise jechuudha. Yeroo kana lammiileen hedduu manni isaanii tasa jalaa nyaatamee qabeenyi isaan qaban jalaati faayidaan ala ta'e yookaan barbadaa'eeti kan inni jiru jechuudha. As aanaa Ejeree keessa kan yaa laga Awaash kanaan miidhaman jechuudha gandoota ja'a kan bishaan kun tuqu jechuudha. Kana keessa amma kan nuti argamnu aanaa Ejeree keessa ganda dhiibuu jedhamuttidha. Ganda dhiibuu jedhamutti lafa hektaara 1,753 gandichi qabu keessaati lafti yookaan immoo oomishni lafa hektaara 605 irra jiru guutummaan guututti bishaaniin dhuunfatameeti kan inni jiru jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'e hojiin lammiilee baraaruu lubbuun lammiilee kan dabarreef qabeenya kan barbadoofneef baraaruuf hojjetamu guyyaa gaafa 5 irraa jalqabee hojjetamaa kan inni jiru jechuudha. Sadarkaa humna aanaatiin haga ammaatti lammiileen abbootii warraa 656 sababa kanaatiin buqqaanii deeggarsa tattamaa barbaadaatti kan isaan jiran jechuudha. Kun immoo walumaa galatti lammiilee 3,815 ta'u jedhameeti kan inni daataa yookaan immoo odeeffannoo harkaa qabu jechuudha. Buusaan gonofaa aanicha akka itti gaafatamaan buusaa gonofaa godina Shawaa Lixaatti kan damee Ejeree obbo Girmaa Baraa nutti himanitti lammiilee kana baraaruuf hojiin amma danda'ametti aga humni aanaa eeyyamutti aga ta'e hojjetamaati kan inni jiru jechuudha. Isa dura garuu lammiilee kana baraaruuf qorannoon yeroo yerootti ni taasifamaa gabaasnis buusaa gonofaa aanaa fi akkasumas sodaa balaa federaalaaf gabaasni ni dhiyaataadha kan isaan jedhame. Gabaasa yoo xiqqaate torbanitti dhiyeessaati kan turreedha kan jedhani. Guyyaa gaafa 5 lagni kun dambalee yeroo lammiilee irra dhiibbaa geessisus erga balaan kun mudateeti gaafa guyyaa 6 gabaasa buusaa gonofaa Oromiyaa fi sodaa balaa federaalaaf gabaasneeti kan inni jirudha kan isaan jedhani. Haga ammaatti garuu deeggarsi namoota kanaaf dhiyaate haga ammaatti daakuu kuntaala 200 guyyaa kaleessaa dhiyaateeti kan inni jiru jechuudha. Haga ammaallee lammiileen bishaaniin marfamanii naannoo bishaan sana keessaati gara daandiitti hin baane hedduun jiraachuudha kan isaan nuu kaasan jechuudha. Kana keessa namoonni manguddoonni jiru, daa'imman jiru, hoosiftoonni, haadholiin jiru. Kun rakkoo cimaadha. Erga gabaafnee booda lubbuu lammiilee kanaa baraaruufis kan nuu dhiyaate yaballi yookaan immoo bidiruun dhiyaates saffisaa waan hin taaneef kan bidiruu aadaati kan buusaan gonofaa Oromiyaa dhiyeessee jiru. Kun ammoo lammiilee akka barbaadanitti yeroo barbaadame keessatti yeroo saffisaatiin lubbuu lammiilee kanaa gara otoo balaan irra hin gahin gara lafa bishaan hin qabnetti baasuun hojjetamaa jiraatus harkifataa ta'uudha kan nuti arginee asitti hubanne jechuudha. Ammallee dubartoonni daa'ima dugdatti baatanii akkasumas daa'ima baarmeela yookaan immoo roottoo bishaanii keessa gashaniiti kan isaan gara daandiitti fidaa jiranii. Kun yoo dafee ammas satattamaatiin xiyyeeffannoon kenname lammiilee kanaaf falli waaraa kenname haa ittiin bishaan keessaatii gara lafa qullaatti ba'uu danda'an yoo hojjetamuufi baate lubbuun lammiilees rakkoo keessa jiraachuu hubatee mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Kun deeggarsa sadarkaa aanaa fi sadarkaa godinaatiin jiruutiin furamuu kan hin dandeenye waan ta'eef mootummaan federaalaa fi mootummaan naannolee xiyyeeffannoo kennanii hojjechuu qabudha kan jedhame. Haga ammaatti ganamarraa kaasnee haga naannoo kana ture sa'aatii 3tti kaasnee haga ammaatti naannoo kanatu jirra. Haga ammaallee warreen humna qaban bishaan keessa deemaniiti kan isaan garana dhufaa jiran jechuudha. Bishaan immoo humna waan qabuuf namni akka barbaadetti saffisee deemuu hin rakkata waan ta'eef gara dacheetti as ba'uun baay'ee rakkisaa ta'eera. Bishaan kunis yoo kanarratti immoo yoo roobee hammeentaan bishaan kanaa dabalee ammas lammiin hin bahin jiran rakkoo keessa galuu danda'u waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamuu qabaadha kan jedhame jechuudha akka waliigalaatti. Riipoortara keenyaa Muktaar Abdallaa odeeffannoo duraan geesseef guddaa galatoome.
marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruun dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf hayyoonni gahee isaanii baachuu akka qaban himameera. Qaamni maricha qindeessuus bu'a qabeessummaa marichaaf haqummaan hojjechuu akka qabu hayyoonni dhaamaniiru. Siisaay Suuressaa dabalata qaba. Marii biyyaalessaa bara baajataa kana keessa raawwachuudhaaf karoorfamee koomishiniin marichaa abbummaadhaan hordofuu hundaa'ee qophiileen garaagaraa raawwatamaa jiraachuu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksisaa tureera. Marii kanaanis wantoota karaa irraa maqan sirreessuudhaan waliigaltee waloo uumuun barbaachisaa akka ta'e akeeku hayyoonni. Oromoonis marii kana irratti karaa hayyuu fi beekaa isaatiin waan isaaf malu sirnaan qindeeffatee dhiyaachuu akka qabus hayyoonni nu hubachiisu. Kanaafis haalonni mijachuu feesisan akeeka hayyoota kanniiniti. Alternative yookaan immoo falataa jedhee kan yaadu qabatee dhiyaachuu qaba. Fakkeenyaaf mariin ka'u keessatti dhimma heeraa ka'uu danda'a. Maaliyyuu yoo ta'e adeemsa deemee keessa dhufe beekee carraa jiruutti fayyadamee egeree ijoollee fi ijoollee isaatiif jecha wanta murteessu tokko qabatee as ba'uu qaba. Akka baay'ina keenyaatti gahee keenya haa baanu. Akka baay'ina keenyaatti haa hirmaannu jechaa jira. Isa kana qabatee hayyuun Oromoo ba'uu qaba. Maal jechuudha? Oromoon baay'inni isaa meeqaa? Uummanni kaan baay'inni isaa meeqaa? Mootummaa keessattis, ikoonomii keessattis, aadaa keessattis baay'ina isaa kanaan gadi ba'ee haa hirmaatu, nagaan ba'ee haa galu, aadaa isaa haa dagaagfatu, afaan isaa haa dagaagfatu jedhee hayyuun Oromoo kanuma gadi baasee dubbachuu qaba jedheen amana. Environmentii tasgabbaa dursanii uumuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo lafti nagaa ta'e, yoo naannoon nagaa ta'e, yoo namni wal keessa deemu, yoo sana teesse jechuudha. Gaafa teessu immoo rakkoo kee walitti himatta. Ilaa ani mufannaa akkanaan qaba, ani mufannaa akkanaan qaba. Ilaa iddoo kanarratti ani mormiin qaba. Iddoon kun nan ilaalu, naan bakka bu'u jettee wal dhaggeeffattee mari'achuudhaa fi dura haalli mijataan dursee irratti hojjetamuutu irra yaada jechuudha. Oromoon marii kana irratti qaama biraa osoo hin miidhin dantaa isaa eegsifachuu akka barbaachisus eeraniiru hayyoonni kunniin. Seenaa dhumta Oromoo gaafa ka'u jaarraa 16 dhufa jechaadha. Kitaaba kamuu ilaaltee Oromoon jaarruma 16 irraa kaasee seenaan Oromoo kun no maraamartoo jaarraa 16 kana keessaa bahuu qabnaadha. Oromoon uummata damee kuush ta'ee waggoota 60 naannoo kana jiraataa ture. Dhugaan kun mul'achuu ture laata jechaadha. Isa kana tokko marii irratti kan dhiyaachuu qabu. Wantoota waliin galle irratti mari'atanii waan irratti walii galan qabatanii biyya tokko ijaarratanii deemuun barbaachisaadha. Dantaan uummata kanaa maali? Maal barbaada uummanni kun? Kan mari'atamu qaamota waa fudhachuu barbaadanii fi waa argachuu barbaadanii wajjin. Maalan kenna? Maalan immoo fudha? Maalan yoo dhiise miidhama? Maalan immoo yoo dhiisuu baadhe miidhamuu hin danda'u isa jedhu illee adda baasuu gaafata jechuudha. Karaa kan biraa wanti Oromoon barbaadu hin beekamu. Biyya isaa irratti, qe'ee isaa irratti, mana isaa irratti, dantaa isaa hiree isaa murteeffachuu. Isa kana yoomiyyuu yoo ta'e dabarsee kennuudhaa hin qabu. Kanaaf mariin gaggeeffamuu jirullee isuma sana kan cimsu yoo ta'e malee, kan jabeessu yoo ta'e malee, kan argatame kana kan dudduubatti deebisu ta'uudhaa hin qabu. Dhugaadhaan garuu gaggeeffamuu qaba. Ilaafilameedhaan wal kabajaan guddaanis xiqqaanis hirmaatee jechuudha. Qaamni marii biyyaalessaa kana raawwachiisu bu'a qabeessummaa marichaa dhugoomsuudhaaf haqummaa fi iftoominaan raawwachiisuu akka qabus dhaamaniiru hayyoonni. Naannoo Oromiyaatti nageenya waaraa mirkaneessuuf mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin eegalamee ture itti fufu ta'uun himameera. Fiixaan bahiinsa marichaa milkaa'ina marii biyyaalessaaf gahee akka gumaachuu ogeessi seeraa ETV wajjin turtii taasisan Lataa Baqqalaa himaniiru. Muzayyan Maammaa dabalata qaba. Oromoon aadaa fi duudhaa qabuun mariidhaan rakkoo isaa furata. Rakkooleen nageenyaa yeroo ammaa naannicha keessatti mul'atanis aadaa ummatichaa bu'uureffatee jaarsummaan akka furamu qaamolee hawaasaa garaagaraan gaafatamaa turee jira. Kanuma hordofuun mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabame tarkaanfii jajjabeeffamuu qabu ta'uudha ETV Afaan Oromoo waliin turtii kan taasisan ogeessi seeraa Lataa Baqqalaa kan dubbatan. Gaagama siyaasaa keessa jirru fi rakkoon maalii rakkoo kana immoo akkaataa kamitti adrees gochuu dandeenya, akkaataa kamitti furuu dandeenya kan jiru sirriitti xiinxalanii balaan inni baatee deemu immoo sirriitti raaganii sanaaf beekamtii kennanii sanammoo kana gochuudha furmaanni isaa jedhamee isa kanaan dura
itti adeemamaa ture irraatii bifa adda ta'een sun balaa hamaa qaba. Inumaayyuu garantaan itti adeemsisaa. Kanaafuu furmaanni isaa mariidha jedhanii yaaduu danda'uun jalqabbiin isaa suni baay'ee waan jajjabeeffamu jedhee yaada jalqaba irratti. Sababa garaagarummaa siyaasaan rakkoolee nageenyaa naannicha keessatti uumamaniin lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan gahaa turee jira. Rakkinicha hundeerraa furuun nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf dhimmicha garaa bal'achuun ilaaluun murteessaa ta'uu seeranii jiru. Tokkoffaan mootummaan saggoo bal'atee yookaas garaa bal'atee haala kamiin inkorporeet gochuun haala kamiin inkaareej gochuun danda'ama. Maal faarratti kan jedhu gochuun danda'ame. Qaamoleen biroonis immoo nageenya waaraa jettee kan kaatu yoo ta'e qaamolee karaa hundumaatiin jechuudha. Furmaatiin dhiba jedhee yaadu. Faayidaa uummanni Oromoo akka sabaatti argachuu qabu mirkaneessuufis jaarmiyaaleen siyaasaa naannichaa gamtaan hojjechuu akka qaban ogeessi seeraa kun dhaamanii jiru. Sirriitti faayidaa ofii kabachiisuudhaaf rakkoo qe'ee ofii furuu murteessaadha dafanii. Fedhii hawaasichaa sabichaa nageenya hawaasichaa sabichaa haala qabatamaa uummatichi keessa jiru uummanni keenya keessa jiru ilaaluun kan danda'amu yoo ta'e qaamoleen martinu bifa kennanii fudhachuutiin give and take or win-win approach kan jennu kanaa jechuudha. Yeroo hundumaa waan hundumaa irratti mo'ataa ta'uu dandeessu. Hayyoonni uummanni mootummaa fi dhaabbileen siyaasaa nageenya uummatichaa mirkaneessuudhaaf tattaaffii taasifamu keessatti gahee isaanii baachuu qabus jedhamee jira. Horsiifni loon ammayyaa'oo lafa xiqqaa irratti gaggeeffamuu akka danda'u jiraattonni magaalaa Sandaafaa agarsiiftuu ta'uun himameera. Bulchiinsi magaalaa Sandaafaa hojii kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa kan jiru ta'us beeksiseera. Tafarii gammee dabalata qaba. Hojiin qonna magaalaa Sandaafaatti hojjetamaa jiru diinagdee jiraattotaa fooyyessuu fi hojii dhabdootaaf carraa hojii uumaa jiraachuutu himame. Obbo Ashannaa fi Ballaxaa magaalaa Sandaafaatti loon ammayyaa'oo horsiisuun beekamu. Namootni gara Finfinneetti mana keessatti gizee hojjetan hollaaluu marga kanatti silan daldalaa nyaata horii kana waan dhiyeessuuf hollaalu namoonni kun mana gibbii isaanii keessatti iddoo isaanii keessatti hedduma muraasa keessatti horii 15 horii 20 hidhanii hojjetanii hollaaluun isaan akkanatti lafa dhiphaa kanarratti hojjetan baadiyyaa keessa maaliif kanan hojjennu kan jennu irraa ka'ee tanan itti seene jecha. Jireenya keenya irratti yaa'u hamma ta'e kaapitaalli keenyas ol ka'ee jira. Bu'aan nuti qabnu amma daa'ima keenya duraan aannan bakka argannu hin qabnu daa'imni keenya haga barbaadesan manaa dhuganii dabarsinee immoo namaafis bakkeetti kenninu qabna. Ofumaa keenyaafis immoo mana keenyatti nyaata waan adda addaa kana duraan amma dhadhaa alaa binna amma immoo mana keessatti fayyadamna. Kunumtuu bu'aadhaan jedhu sanii. Waggoota akka kootiif anis barumsa xumuree yuunivarsiitii irraa ba'een carraa hojii kana abbaa qabeenyaa kana biratti ramadamee hojjedha. Dargaggoota akka kootii kanaaf hojuma xiqqoo irraa ka'anii lukkii tokko lama yookaan sadirraa ka'anii bakka kana ga'uun akka danda'amu anaaf baay'ee wanti anaaf barumsa guddaa naaf ta'ee jira jechuudha. Magaalaa Sandaafaatti jiraattota hojii akkanaa irratti bobba'an keessaa tokko obbo Tashoomaa Mangistuuti. Bara 1996 jammaree tananii sa'a tokko biteeyyuu ture. Innis immoo yeroo sanii akkuma naannoo kanatti waan tokko hin jiru iyyuu ture horiin fooyyaan kuni yaa shaakaliidhaaf binnee bitee iyyuu ture ani sanii booda immoo tuushii irratti argadhe aggaadhamee ta'e immoo ishiin immoo raada malee hin dhaltu achumaan bara lammataa sa'a tokkotti dhee bara sadaffaa sa'a tokkotti dhee horii abashaanan qabaayii ture jechuun isaan immoo diqaalchee sangoolee kormaa ittiin diqaalchisu korma lama bitee qonna sin qotaa horii sin diqaalchisaa isaan immoo tuyyuu saattolii 3 argadhe achumarraan amma naannoo gara sa'a 56 ga'eera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Alamaayyoo Tonkoluu magaalattiitti namoota horsiisa beelladaa irratti bobba'aniif deeggarsa kan taasisan ta'uu dubbatu. Yoo xiqqaate kilaastara 50 kan horsiisa aannanii qofa jechuudha. Kan lukkuu 200 osoo hin dabalatiin, kan booyyee osoo hin dabalatiin, kan indaastirii goodoo osoo hin dabalatiin, kan kuduraaf muduraa osoo hin dabalatiin, kan aannanii qofa
inisheetiiviin kun nu kenname akka magaalattis hin dandeenya raawwachuu hin dandeenya jennee potenshaala qabnurraa kaanee fudhannee hojiitti galamee jira jechuudha. Bara kana horii aannaniitiif qofa lafa hektaara 10 ta'u qopheessinee waldaalee maaxaa irratti gurmeessinee kennuu jalqabnee jirra. Fayyadamummaa horsiistota kanneeniitiif walitti hidhamiinsa gabaas ni mijeessina jedhan. Abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa bara bajataa kanatti gosoota nyaataa daa'immanii dabalatee kan alarraa galan toonii 13,000 yeroon tajaajila isaanii waan itti darbeef gara biyyaa akka hin galle taasisaa jiraachuu beeksiseera. Abbaan taayitichaa bara bajataa kanatti to'annoo fi hordoffii taasiseen yakkoota adda bahan 40 irratti himannaa yakkaa bane galmeen yakkaa tokko murtee argachuus beeksiseera. Bara bajatichaatti zayita nyaataa abbaa liitira 20 300 fi 78 seeran ala daldalamaa ture to'annoo jala oolchuus ifoomseera. Zayita nyaataa fi soogidda dabalatee gosoota nyaataa alarraa galan 1392 irratti samudaa fudhachuun qorannoo laaboraatoorii taasiseen gosoonni nyaataa 1359 ulaagaa guutanii 28 adeemsarra kan jiran 8 immoo ulaagaa osoo hin guunne kan hafan ta'uus ifoomseera. Humnaa fi beekumsa qabaniin hawaasa dinagdeen uummata isaanii kan tumsan ta'uu dargaggoonni aanaa Manchoo ibsan. Godinichatti dargaggoonni aanaa Manchoo hojii tajaajila lammummaa irratti bobba'an akka jedhanitti hojiin tajaajila lammummaa hojiiwwan hunda caalaa gammachuu sammuu kan isaaniif kenne ta'uu himaniiru. Humnaa fi beekumsa kaka'umsa qabeenya qabaniin walitti fiduun hojiiwwan rakkoo hawaas dinagdee uummataa furuuf hojjechaa kan jiran ta'us himaniiru. Bulchaan aanaa Manchoo obbo Abdul Mahdi Hajii Abbaa Oli akka jedhanitti hojii tajaajila lammummaan bara kana manneen barsiisotaa ijaaruuf mana namoota harka qalleeyyii ijaaruun baay'inaan hojjetamaa kan jiru ta'uu himaniiru. Kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromooti kabajamtoota daawwattoota keenya gara odeeffannoo maddeen alaatitti dabarra. Qondaaltonni humna waraanaa Niijeer pirezidaantii biyyattii aangorraa ari'an Muhammad Baazuu yakkaan himachuuf qophaa'uu isaanii beeksisan. Odeeffannoon kun erga gurmaa'een hayyoota islaamummaa hooggantoonni fonqolcha mootummaa biyyattii wal dhabdee uumanii mariin fudhachuuf qophii ta'uu isaanii ibse sa'aatii muraasa booda ta'uun himameera. Dubbi himaan humna waraanaa humnaan aangoo biyyattii qabate isa dilbata televezyiinii biyyattiitiin kennaniin pirezidaantiin duraanii Muhammad Baazuu yakka biyya ganuu fi nageenya biyyattii dadhabsiisuutiin himachuuf qophiin xumuramuu beeksisaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan sa'aatii 6 qabanne kan hanga ammaatti daawwattan tureen waliin turuu keessaniif guddaa galatooma.